nafsee keetiif jettu waan akkanaa dhiisa Oromoo dhiisa waa'ee nafsee namaa jeneraaloota Tigraay kana laala bakka kan geessan hanga lubbuu namaatiif akkanatti bibbinyuu hin dhiifnetti jeneraala meeqa as Kaalifoorniyaa irraa Booston irraa dhaqee kan wareegame uummata isaa awwaala keessa baase wantummaan qabsoo Oromoo laamsheessee lafarra harkisanitti himu gaafa dubbiin jabaatte hoggansi xiyyaan na baasiin deema uummata ofii dhiisee. I, Jawar Mohammed, will not do that. Ummata kiyya sodaa fi kijiba sodaa fi soba hin barsiisan. Ummata kiyya keessa taa'eetiin waan inni nyaatu nyaadhe balaa isa dhuftu wajjin aggaammadhe bakka inni waliin gaha takkaa bakkaan isaan gaha takkaa bakkaan gahu irratti karaa irratti wareegama malee sodaa uummata kana hin barsiifnu. Isinillee dhiisaa waan akkanaa isinitti himu dur tokko waan jibbu tokkotti mooraa qabsoo Oromoo keessa jiraadhu qabsoo jiraachisi wanni akkasii hin jiru. Wareegamteet aarsaa kafalteet qabsoof uummata jiraachifta. Amma booda namni Oromoo Oromiyaa keessaa bahuu hin qabu hin danda'us. Uummata keenya keessaa hin baanu. Ni hidhamna, ni wareegamna, ni gubanna. Nurratti immoo lafee teenya irratti dhiiga teenya irratti kabaja uummata keenyaa biqilchina malee dheessinee sodaa barsiifnee biyya teenya hattutti dhiibnee biraan deemnu hin goonu.